السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايبان قيق أكالي بقى نجيان قرشانا لنا افتيوب لفتن بكسينا ودو هاروا في بنجر إن شاء الله يعني جانا لخنا سينا في ودو هاروا بفلاها فاتين بفانا ما فقلون ليه سودا يعني جانا لخنا يوسيتول جانا لخينينا افتيوب سبسكرايب قولي أكسما كومنتي لافتو خفيفة نمجينو مسيتو جلنو بريسي بسم الله نيق الله. daawwattoota iftiyuu galatooma onni raayin isin galatoonfachuu barbaada. Viidiyoo dabre keessatti komentiin isin nuuf gootan, sheeriin isin viidiyoo teenya gootan hedduu kan ajaa'ibaa ture. Simannaan keessan ajaa'iba ture. Galatooma ulfaadha. Arragaa viidiyoon teenya seenaadha. Seenaan arraatuun kan gurbaa Yuushiyaa Shiraaturii jaamtuuti. Nama hedduu dandeettii addaa qabu mana hidhaarraa baafachuu keessatti. Wanni inni dalagegaa waan addaati, waan sammuun namaa hin fudhanne. Amma wanni seenaa tana keessatti dalagame hundinuu dhugaadha. Qorattootaanillee dhugoomfamtee jirti, irra gahamtee jirti. Wanni akkana ja'uuf gaa dubbiin dhugoomsuuf ni ulfaatti. Hin qomadhu isin keessaa namni tokko yoo dubbii tanan dhugoomsu jee akkuma hundattu seenaa tana akka malee itti qananii of ittiin bashannanuuf teessanii na waliin tura. Abbaan seenaa tanaa Shiraaturiin gaa faamilii ulfaattu hawaasa ulfaataa keessa dhalate jiruu isaa gama duraarratti jiruu dhaabbataa tokko jiraachuuf yaalee ture. Jiruu harkarraa gara afaanii hoggaa argu jiruun haala kanaa waliin baaftuu gara qumaaraa fi hattummaa seenuu murteesse. Eega hojii tana seenee booda yeroo hanga takka booda qabame. Ammoo wanni inni qabameen hattummaanii miti. Badiin inni qabameen badii nama ajjeesuutiin. Sanuu badii inni an hin balleessine jedhu tan isaan dirqiidhaan akka inni fudhatu godhan tumanii azabanii anaatu dalage je'i jechisiisan. Duuba Shiraaturii gara mana hidhaa seene. Mana hidhaa maqaan isaa Awaamurii jedhama. Bara 1936. Jiruun isaa mana hidhaa kana keessatti azaabaa fi cinqiin guutamtee jirti. Poolisoonni isa tuman, isa azaban, guyyaa cufa isa tuman, tumiinsa ajaa'ibaa irra gaggeessan. Maaliif? Wanni akkasi beekamu hin jiru, ammoo seerri mana hidhaa kan Jaappaan yeroo sanitti akkas fakkaata. Amata 85 dura hundaafuugaa haalli yeroo sanii akka malee fokkotaa ture. Waan fedhan san dalagan poolisoonni kan namni isaan gaafatu hin jirre, kan namni isaan to'atu tokkolleen hin jirre. Yoo poolisoonni sammuu keessatti akeekatan, sammuu keessatti qabatan, khalaas dubbiin tee dhumatte. Keessaafuu yoo ati isaaniif adda taate, yoo badii addaa balleessite hidhamte. Shiraaturii kanas gaa filannoon isarra bu'e akka mana hidhaa kana keessatti azaabaa fi cinqiin addaa isarratti gaggeeffamtu akka kana baadhatu ta'uu poolisootarraa. Haala fokkisaa kanaa waliin zulmii irra deemtu tana keessaafuu inni badii isarra kaayan tana balleessuu dhabu wali Shiraaturiin waan hin dandahamne hojjechuu murteesse akka zulmii tana jalaa baafatuuf. Duuba karoora tumachuu eegale mana hidhaa kanarraa baafachuuf. Mana hidhaarraa baafachuuf gaa yeroo dura wanni sirraa barbaachisu sa'a poolisoonni itti wal jijjiiraman shiftii isaanii adda baruudha. Shiraaturiin arge akka yeroo fajirii tana poolisoonni hir'atan ammas shiftiin tun baatee tuun seenuu jidduu daqiiqaan 15 akka jirtu. Yeroon tun gaa chaansii gaarii tan itti jidduutti banaa argatu osoo poolisoonni isan garre bahuuf hoggas yeroo sa'a 5 cinaa tana karoora hojii isaa hojjechuu jalqabe. Shiraaturiin shiboo xiqqoo takka qabaachuu ture tan gara mana fincaaniitiin kutaa isaa seensifachuu danda'e. Isaan bira mana fincaanii keessa baaldii mukaa tokko ture. Baaldii kana keessaa gaa baaldii tokkorraa argachuu danda'e. Akkuma isiniin jee Shiraaturiin hattuu ture osoo gara mana hidhaan seenin dura. Dandeettii ajaa'ibaa qabaachuu ture qulfii banuu keessatti. Shiraaturiin gaa hanga fajirii eegee hoggamuudni poolisootaa tokko dabruu eegalu hoggas qulfii banuu yaalii godhuu eegale. Eega daqiiqaa xiqqoo booda gaa banee achi keessaa bahuu danda'ee jira. Ammoo kun dhuma hin turre isa durallee hulaa hedduu jira tan akkasumatti cufaa qabdu. Akkasumatti hulaa tanas taanis tatti aantus hundaa hubanee bira dabruu eegale hanga shiboo axira mana hidhaatti gahutti. San booda achiis bahuu danda'e. Gaafachuu dandeessa gaa akkamitti bahuu danda'ee
hulaa dila tana shibuma xiqqoo tanaan akkasuma laaftuu tanatti ammoo dubbiin laaftuun turre. Saahibni keenya Shiraaturiin akkaan qulfii banuu keessatti khibraa qaba. Jabeenyi qulfiin qabdu yeroo sanitti akka jabeenya ammaa kanatti qulfiin hin jabaanne. Maaliif nuti bara 1936 irraa haasa'uu jirra. Kanaatu dubbii laaffisee akka inni mana hidhaarraa bahuu danda'u isa godhe. Ammoo dubbiin sanboota akkasiin laaftuun turre waraanni poolisii daqiiqaa waa xiqqoo boodani seenan. Hatta yoo inni mana hidhaatiillee bahe fagaachuu hin danda'u. Yoo akka inni mana hidhaatirraa baafate hoggus beekan. Sagalee of eeggannoo iyisiisanii hoggus jala deemanii qaban. Shiraaturiin waan kana ni beeka. Wanni inni dalage kutaa isaa san keessatti isaan if irraanfachiisuuf. Kutaa isaa san keessa bakka garii muka lafaa baasee amsoolaa isaa jalaa kaaye akka hogga poolisoonni dhufanii kilaasii isaa tana bira dabran rafuu jira ja'anii yaadaniif. Ammas firaashallee bakka muka irraa baase san gubbaa kaaye akka isaanitti mul'anneef haala ittiin baafatiinsa wal qixxaataa ta'e tolfatee bahe. Akka malee poolisoonni ittiin shawwadaman waan inni godhe kanaan waa takkallee arguu hin dandeenye hanga buru guyyaatti aanutti. Sanbooda sagalee of eeggannoo iyyisiisan. Shiraaturiin bakka hin argamne kutee jira. Fagaatee qaaree jira. Toora mana hidhaa sanii hedduu fagaate. Ammoo wanni nama gaddisiisu baafatiinsi mana hidhaarraa Shiraaturiif hedduu isan tursiifne. Barbaadiinsi isaa hedduu xiqqoo ture. Madaa fi bakka malee dhawamuun isaa mana hidhaa san keessatti akka inni bakka farmaasii bakka dawaa irra arkatu dhaqee barbaaddatu isa goote. Mana hospitaalaa dhaqee na wallaanaa jechuuf hin danda'u. Wanni inni godhe gara mana hospitaalaa tokkoo seenee dawaa fi meeshaa ittiin if wallaanu garii hatuuf achi ol seene. Ammoo gaa tasa warri hospitaala keessa dalagu gariin isa argan. Poolisii beeksisanii poolisiin hoggas dhufte isa qabde. Poolisoonni hoggas dhufanii isa qaban. Laaftuma tanatti gaa Shiraaturiin gara mana hidhaa deebi'e. Eega baafatee booda guyyaa 3 qofatti. Ammoo yeroo tana gara mana hidhaa duraanii sanitti hin deebifne gara mana hidhaa biraa geessan. Mana hidhaa kan maqaan isaa Akiitaa ja'amutti. Achitti poolisoonni isa keessummeessan karaa hedduu ulfaataa ta'e nama rifachiisu nama zagannanu. Hatta tumiinsi isaanii poolisoota duraanii san daran hedduu ulfaata hedduu irra jabaata. Maaliif poolisootaaf namni kun badii nama ajjeesuu qabaachuu waliin akkasuma waliin mana hidhaarraa baafate. Nama mana hidhaarraa baafatuuf yaalii godhu ammoo poolisoonni akka aduwwii isaanii ilaalan. Poolisootaaf waan ulfaataadha namni mana hidhaarraa baafachuu yaaluun. Isa tumuu turan isa azabuu turan guyyuu. Maaliif akka nama mana hidhaarraa bahuufillee yaaduuf akka inni kun barnoota ta'uuf. Isa tumuu turan isa azabuu turan guyyuu. Isa kana fakkeenya godhuufiif cufa nama mana hidhaarraa baafachuuf yaalu. Kana waliin akka inni hojii ulfaataa jabaa dalagu isa dirqan. Ammas rafuutti hin dhiisan lafa simintoorra malee. Ammas wanni sanirraa oli mana hidhaa dhiphaa keessa sa'a dheeraaf kophaa isaa isa tursiisan. Manni hidhaa hungaa kan inni keessa jiru kun hedduu kan addaa ture. Bakka dheeraa ammallee dhiphaa ture. Kutaa xiqqoo ammoo gubbaan isaa dheeraa. Bakki ifaan ittiin seenuuf tokkichi maskoota gubbaati. Maskoota fagoo kan yaaduu hin dandeenye namni tokkolleen bakka san gahaa. Akkana jechuun kutaan tun itti yaadamtee namni tokkolleen akka achirraa baafachuu abdii kutachiiftutti tolfamte. Kana waliin poolisoonni ni to'atan akka Shiraaturiin sa'aa 24 shanshalataan hidhamee taa'u akka yeroo takkallee irraan baafamne. Yaadi yeroo hunda shanshalataan hidhamtee taa'uun kunuu qixaaxa guddaa. Kana waliin yeroo hunda guyyaa hunda poolisoonni dhufanii tumiinsa irra gaggeessan. Tumiinsa wal dhaabbataa itti fufaate guyyuu tumiinsi akkuma itti fufee jira. Namni tokkichi isaan keessaa rahmata godhuuf poolisticha Kiboyaashii ja'amu tokko qofa. Gurbaan kun poolisii qofaa miti itti gaafatamaa poolisootaa ture. Dubaati jechuu dandeessa. Gurbaan isaaf rahmata godhu kun itti gaafatamaa poolisootaa yoo ta'e maaliif irraan dhoorginee tumiinsa isaan isa tuman kana? An wannin hubadhe yeroo sanitti manni hidhaa akkasuma poolisoonni waan fedhan dalaguu danda'an seera fokkotaa ture. Kun waan barama. Poolisoonni nama qixaaxanii tumuun nama isaanitti hin tolle tokko. Kiboyaashiin rahmatallee isaaf godhu irraa dhoorkuu hin danda'u garuu. Bakka bira dhufee rifataaf
yeroorraa gara yerootti haala isaatirraa isa gaafata garuu poolisoota irraa dhorguun turre. Rahmanni xiqqaan tun waan guddaa ture Shiraaturiif. Ammallee waan inni itti sheenuuf ta'u isa daleessifti. Dubbii boodatti dhufu teenya. Hundaafuu mana hidhaa ulfaataa kana keessatti Shiraaturiin hanga Juulaay 15 bara 1942tti itti fufe. Halkan san poolisichi isa to'achuuf maskoota xiqqaa ol banee laale. Dubbiin ajaa'ibaa hoggaa mana hidhaa san qullaa argu. Hoggas hulaa hogguu banu waan takkallee hin garre firaashaa fi shansalata Shiraaturii itti hidhuu turan san malee. Shiraaturiin akka ajaa'ibaa tokkotti mana hidhaa keessa jiru sanirraa baafate. Tan bahuun achirraa waan sammuun namaa hin fudhanne ta'e. Akkamitti danda'e dhiiroo? Wanni inni dalage tan duraa shansalata isaan ittiin hidhan san hiikuudha. Wanni tunga irra laaftu wayii turte Shiraaturii biratti. Akka godheegaa shiboo ol naqate. Shiboo akka shiboo amma dura mana hidhaa kaan keessa qabaachuu ture san. Eessa akka fide wanni beekamu hin jiru sirritti. Waan Kiiboyaashiin yeroorraa gara yerootti isaa fiduurraa fudhachuu danda'a. Wanni guddaan shiboo tana fayyadamee dandeettii dur qulfii banuu keessa qabu san fayyadamee laaftumatti banuu danda'e. Ammoo wanni guddaan hafte manuma hidhaa sanirraa bahuudha. Bakki beeyinsaa takkittiin foddaa gama gubbaatiin jirtu san qofa. Dubbiin jabduun akkamitti achi gahuu danda'aadha. Saahibni keenya Shiraaturiin dandeettii addaa hedduu qaba. Dandeettii san keessaa takka gidaara bahuudha. Gidaara akkuma ajaa'ibaa bahuu danda'a. Gidaara san ol bahee maskoota gubbaa sanii gahuu danda'e. Silaa foddaan tun foddaa sibiilaa tahee waan ittiin muru takkallee hin qabu. Akka tasaa ammoo foddaan tun foddaa mukaa ture. Kanumaa waliin gaa foddaa tana bakka kanaa baasuun ulfaataadha. Kana jechuun yeroo wajjin humna jabduun baasuun ni danda'ama. Kana baasuuf mokkora guyyaa cufa humnaan akka kana godha. San booda gaddeebi'ee shanshalataan lammaffaa ifiidha akka irratti hin shakkamneef. Haala kanarra ture waan baatii 6 dhiyaatuuf hanga dhumarratti foddaa mukaa san cabsee bakkaa kaasutti. Ammoo akkuma maskoota banuu dandeettii hin baafanne xiqqoo eege hanga halkan mijaawaa ta'e tokko dhufutti halkan qilleensi jabaa fi akkasuma roobni jiru tokko gahutti. Akka namni tokkolleen isarratti hin xiyyeeffanneef poolisoonnis akka isan dhageenyeef yookaan akka isan garreef hoggaa inni mana hidhaarraa baafatu. Kun kan ta'e egaa guyyaa Juulaay 15 bara 1942 halkan bubbee fi roobaa ture. Halkan bareedaa ture. Halkan san baafachuudhaaf. Shiraaturiin shansalata firraa hiikee gidaara ol bahuu jalqabe. Gidaara ol bahee maskoota san ol baasee manarra deemaa baafate. Yeroo Shiraaturiin mana hidhaarraa baafatee ture hedduun turre. Baatii 3 qofa ture. Ammoo yeroo tana dubbiin adda ture. Akkuma hundattu eega baatii 3 booda itti gaafatamaan poolisoota Kiiboyaashiin halkan tokko mana isaa keessa osoo taa'u jiru mana isaa kadhadhawamu hulaa dhadhawamtu dhage. Hogguu hulaa banu Shiraaturii baafateen sarpiraayis ta'e. Dubbii akka malee ajaa'ibe. Inumaa hin yaanne dhufee mana isaa hulaa dhadhawaa eega baatiilee fixe osoo isaan isa barbaadanii. Hoggas Shiraaturiin dubbachuu eegale rifaata Kiiboyaashii kana irraa hir'isuuf. Ansi biran dhufe akka ati narraa dhageessu kajeelaa si qofa namni achi keessattis rahmata naaf godhuu ture. Haala kiyyarraayis na gaafachuu ture. Wahis naaf kennuu ture. Yaabo hogguta akka hiree naaf kennii na dhaggeeffadhu waan na keessa jiruun si baafadhaa je'een. Kiiboyaashiin xiqqoo tasgabbaawee mana ol naqee irraa dhaggeeffachuu eegale. Shiraaturiin akkana je'een laal dhuga ani mana hidhaarraa baafadheetiin jira. Ammoo ani arra ifumaafin harka kiyyaan if kennuuf dhufe. Sababni guddaan akkana achirraa baafadhus na godhe akkaataa poolisoonni cinqii fi darara isaan narra gaggeessaa turan san atillee raga waan kanallee ijateetiin gartee jirta. Awwannin barbaadulleen akka banii aadamitti nagaya naaf kennu. Mana hidhaarraa illeen baafadhu barbaadamaallee ta'uun fadhuan umrii tiyya guutuu. Wanni nan godhuu fadhu sagalee tiyya warra ilaallatu dabarsee akka dubbii tiyya tana naaf laalani. Ammas mana hidhaa keessa dubbiin hagamta ka hagabadde zulmiin hidhamtoota irratti hagamta ka akka gaggeeffamaa jirtu akka hubataniif anis wannin si dhufeef gaarummaa fi rahmata keessatti argeeti. Maaliif sagalee amanamtu takkan barbaada tannaa waliin dhaabbattu. Ammas ati itti gaafatamaa poolisii ta'uu waliin mana hidhaa keessatti tun dubbii tiyyaaf sagalee dhugaa kanna. Yoon ani ifumaaf ka'eetti dhaqe amma akka
hidhama baafatee tokkotti na laalan qixaaxallee qixaaxe hedduu hamaan na buusan. Kun Shiraaturiin seera inni mana hidhaa keessa taa'ee jijjiiruu barbaade bakka ala taa'ee seeraan ala tahurra ammas bilisummaa isa argachuu barbaade dubbii seera ija wal qixaatiin laalamte. Ifirraayis difeendi godhuu barbaade dhumarratti dubbii isiif jecha mana hidhaa seene sanirratti. Karoorri isaa kun bareedaa ture gaa nama akka Kiiboyaashii kan isa gargaaru nama mootummaa keessaa bakka qabu yoo nama akka isaatiin dubbiin isaa hin jabaatiniif karoorri inni lafa kaa'e kun bakka gahuu abdiin qabu. Kiiboyaashiin hanga takkatti haala rifaataa tokko keessa ture ammas yeroo barbaada akka dubbii tanatti yaaduuf. Kiiboyaashiin yeroo hanga takka naaf kan anis itti yaada atis deemi shaawara seeni nyaatan siif qopheessaa sanboodaas deebinee dubbii tana irraa wal haasoynaa jeen. Shiraaturiin hedduu gammade deebisaa Kiiboyaashii irraa argate tanaan hoggu zaayira kanaan argu ammallee rahmata godhaaf abdii itti hore kaayyoon isaatun akka bakka gahuu abdii qabdu. Ammoo abdiin isaatun hedduun turre eega dhalattee achumaan shafii taate. Hoggu gabboo Shiraaturiin poolisootun bakkuma hundaan isa marsitee arge akka isa fuudhanii hidhanii mana hidhatti isa deebisaniif yeroo lammaffaa. Guyyaa kana keessatti gaa Shiraaturiin abdii ilma namaarraa qabu tan irraa booda kutate. Ammas beeke addunyaa tanarratti lubbuu isaatiif ifi malee nama tokkollee akka hin qabne. Ammas kakate lubbuu isaatirratti nama tokkollee akka hin amanne keessaafuu nama yuunifoormii poolisii uffate. Shiraaturiin yeroo tana mana hidhaatti lammaffaa deebi'e. Ammoo yeroo tana mana hidhaa tokkolleetti miti. Ammoo yeroo isatti murtii godhan hedduu kadhatee gaafate akka gara mana hidhaa Tookiyoo isa geessan. Qilleensi Tookiyoo irra wayyaa. Ammoo manni hidhaa gara Saawuz kan inni duraan keessatti hidhamaa ture fakkeenyaaf akka mana hidhaa Awaamorii fi Akiitaa qilleensi achi hedduu qabbanaawaa ture. Isaan ammoo sila bakka waywaata isaa dhagahan fuudhanii mana hidhaa Abaashirii darban. Mana hidhaa West Gadiitiin Jaapaan keessa jiru irra baraduu bakka biyya san keessatti. Gurbaa kana wallahi akka malee namuu histii itti godha. Yeroo lama mana hidhaa irraa baafachuun isaa akka malee histii akka isatti godhan akka malee akka isa jibban isa goote. Isa kanarraa barnoota godhuu fi barbaadan hidhamaa tokkollee kan mana hidhaatirraa baafachuuf yaaduuf. Manni hidhaa Abaashirii kan isaan isa geessan mana hidhaa akkaan tolfame ta'uun beekamaadha Jaapaan keessatti. Takkaa namni tana dura mana hidhaa irraa baafachuun mana hidhaa kana keessatti hin dhagahamne. Manni hidhaa kun akka mana hidhaa Kaatiraaziin laalama Jaapaan keessatti. Kaatiraaz bishaaniin marfame gama hundaan ammoo manni hidhaa Abaashirii baradoon marfame bakka hundaan. Hattaa yoo mu'ujizaa takkaanillee mana hidhaa sanirraa baafachuu dandeesse eessa dhayxa? Qilleensi ulfaataa biitii biyya sanitti dhiyaattu hin jirtu. Biitii hundi irraa fagoo biitii biyya sanitti illee dhihoo hin jirtu. Shiraaturiin hoggaa gara mana hidhaa Abaashirii seenu yeroo gannaa ture bara 1943. Sadarkaa yeroo sanitti qabbantii irra jirtu sadarkaa qabbanaa gadi ture. Yaadi qabbana jabduu tana keessatti saahibni keenya Shiraaturiin lafatti shanshalataan hidhamee jira. Mana hidhaa haaroo kana keessatti huccuun isaaf kannanilleen huccuu qabbana tanaan inumaa qabbana tanaaf uffachuu taatu miti. Inumaa huccuu yeroo oowwaa uffatan jechuu ni dandeessa. Hoggu tana laalu qabbana lafaatii fi gidaara qilleensi oksijiinaa ka fudhatanilleen hedduu ulfaata. Hoggas hofla poolisootaa dhagee kan mataa isaa gubbaa dhaabbatanii hoflan eega lafa qabbanooytuu tanarratti hidhanii darbanii booda. Yeroo abdii muruu fi aaraa tana keessatti Shiraaturiin poolisoota achi darbuuf mokkore deebisaa isaaniif godhuuf waan isaan itti ashoofan kanaaf. Ammoo poolisoonni hoggas lafa darbanii tumuu eegalan. Ammoo yeroo tana Shiraaturiin khalaas hifatee aaree itti iyye sagalee ol fudhatee hanga danda'u. Hatta iyyeensi isaa kun jabeenyarraa hanga isarraa if booda deebi'an takka godhutti. Ammoo ajaa'ibni hoggaa harka isaa laalan shanshalanni harka isaatiin hidhan cabxee argan. Gurbaa kana waan adda isa godhurraa tokko humna ajaa'ibaa qaba. Humna ajaa'ibaa tan nama normaala kana sadarkaa meeqaan caaltu. Yoo ka'eef booda deebinee ilaallute akkaataa inni mana hidhaa duraatirraa itti baafate shiboo fayyadamuu ture shanshalata farraa banuuf. Kanuma silaa jabeenya isaatirraa shanshalata kana cabsuu danda'u. Ammoo mana hidhaa san keessatti shanshalata deebisee ifitti hidha
akka irratti hin shakkamneef. Tanaaf addaan hin kutunigaa yeroo sanitti osoo cabsuu danda'u. Hundaafuu akka inni godhe hunga akka silaa shiraatooriirraa barbaadamuun turre. Maaliif yeroo aare tanatti gaa dandeettii isaatirraa jabduu takka dirreef duraa baase. Sanuu poolisoota duratti. Asitti gaa poolisoonni beekan akka dandeettii bareedduu qabu. Sansalata hiikuu keessattis akka dandeettii jabduu qabu. Gitaara horuu irrattis akkasuma akka inni dandeettii humna addaa qabu. Hunga akka isaan eegumsa isaanii daran cimsan isaan godha. Wanni hunga akka mana hidhaa keessatti mana hidhaa shiraatorii qofaaf kophaa isaatti tolchaniif isaan godhe. Tan nama dandeettii dila kana qabuun walgittu. Kutaan tunga hedduu qophiin taasifamteef hulaan seeninsaa hundinuu sibiila irraa tolfamte. Sanuu sibiila hogguu jennu sibiila jajjabaa. Bakki takkalleen hin jirtu bakki sibiila irraa tolfamte tan yeroo wajjin illee cabsuu danda'u. Maskootaa fi foddaan hularra jirtulleen xiqqoo turte tan qaama isaarra xiqqoo godhanii tolcha. Yoo karaa tokkoon illee shabaka foddaa kana cabsuu danda'ellee bakki ittiin gabbahu tan qaama isaatirra xiqqaati. Rakkoon ammas kana qofarratti hin dhaabbanne. Kana waliin sansalata ulfaataa fidaniif kan isaa qofaaf ja'ame isaaf tolfame. Ulfaatinni isaa kan kiiloo 20 gahu kan harka gama duuda duubaatti ittiin hidhan miilallee hidhan hoggoo ol ka'ullee tafirditti ol ka'a. Sansalanni kun qulfii fi furtuullee hin qabu. Walitti lahamamee jira. Sansalanni kun yeroo takkallee irraan hiikamu torbaan lamatti yeroo takka malee sanuu akka shaawara fudhatee qaama isaa kana if qulqulleessuuf. Sansalanni kunis irraa hiikamuuf dirqama nama sansalata kana cabsee irraa hiiku kan meeshaa jabduun irraa hiikan eegas lammada eega inni fixate deebisanii irra lahaman nama akkasii isa barbaachisa. Yaadiga dubbiin bakka kana geessee jirti. Hatta oguu nyaata kananiifillee hulaa jalaan nyaata kana akka beeladaatti lafarra shorroqaa dhaqee nyaachuuf dirqamama. Maali karaan tokkicha kana qofa akka inni itti nyaachuu danda'u. Harki isaa hudduduuba jira, miilli isaa hidha. Akka hundattu haalli ulfaata. Shiraatorii gamna kanaafillee manni hidhaa kan kophatti isaaf tolfame qilleensi qabbanaawa. Sansalanni ulfaata, nyaanni waa xiqqo. Namni tokkolleen akkaataa kanaan mana hidhaarraa baafachuu yaadu. Ammoo shiraaturiin kun nama ajaa'ibaati. Seenaa tanagaa itti fufnee kutaa lammaffaa keessa ilaalla. Akkamitti shiraaturiin azaaba qabbanaa kana jala baafate. Akkamitti gaa baafatiinsa ajaa'ibaa kana seenaa mana hidhaa Jaappaan keessa galmeeffame kana gaggeesse. Inshallah kutaa lammaffaa chaanaala keenya NaifTube kan YouTube gubbarra jiru irratti subscribe godhuudhaan achi gubbannu eeggadha. Yeroo xiqqoo boodallee inshallah page irratti page Facebookaa tan NaifTube jettu irratti gallakkifna. Inshallah achirrannu eega. Asuma irratti dhumata gaa arra viidiyoon chaanaala NaifTube. Viidiyoo itti aanu kan kanarra caalu kan kanarra bareeduun hangan si argutti nagayaan naaf ture. Galatoon yeroo tee qaalii tan maallaqaan hin argamne san naaf kannuu keetiif. Assalaamu alaikum. Yoomuu si yaadadha yaa jaalallee kiyyaa habiibi koo rasuul برسيسا ناقايا في داخي هاباتو خنو لبنتيا في داخي هاتاتو خنو لبنتيا